ani si ambe ini. Oromia mago. Ennate Oromia. Bendel. Mal. Dapat. Mal bendel. Dapat du. Mal. Dapat Oromia timu kan. Duo. Mal ko Oromia. Ennate agarra bendel. Oromia mal ko tanji. Oromiyaan haadha teenya. Haadha teessanii? Haadha teessan jechuun akkami? Jechuun Oromiyaan haadha teenya achitti deemuu jiran. Biyya haadha teenya jechuun fayyadu? Oromiyaan anaaf biyya abbaa kiyyaati. Akkasii? Oromiyaan anaaf biyya abbaa kiyyaati rakkoo qabdu jira dhimma qabdu jira Oromiyaarra. Dhageetumaan dirqama akkamittiin mana haadha tiyya akkamittiin deemuu hin dandeenye? Dhageeffadhu si beeknu abboleessa koo. Oromiyaan dubbii jawwee bootu dhiigaan sararamtee jirti. Asii ol dabruun laal. Daangaa kanaa ol dabruun gartaa akkattii tana haadha kana asii ol dabruun dhorkaadha. Maali yoo ol dhiigaan sararamtee jirti Oromiyaan. Dhorkaan asii ol kutun. Asii ol kunnaan nas beetan gaagayin. Amma ol seenuun dhorkachuu jira. Qaama harkaa qabuu jiraas. እንዴት ነው የእናቴ ቤት እንዴት ነው nuti amma asii daangaa kanaa ol dabarraan nas beetetti itti gaafataman qabnu. Antanaafuu bakka kana eeguufiin bakka kana ta'a. Yoo ni seena jette bifatti seentu lafa kaa'uu qabda achi booda seenuu dandeessa. Maal irratti yaada qabdu yookaan waan deemtuuf san irratti yoo ol taanee waan nuti jennu san ka fudhatu taate. Agartee miti? Rakkoo guddoon uumamtee kan jirtu qabdaami Oromiyaa keessa. Qubaan qabee. Dhiigni namaa kan naqamaa jiraami. Nagayinni kan jirre qabdaami. Niin beeka. Bilisummaan kan jirre qabdaami. Awwaallo. Kanaafuu dubbii jawwee booda Oromiyaa keessa seenuun dhorkaadhaa Oromiyaan dhiigaan sararamtee jirti. ስለዚህ አንተ አሁን ወደ እናቴ ቤት መግባት ክልክል ነው እያልከኝ ነው? ዋን የእናቴ ቤት yoo siif mana haatiitii taate anaaf mana abbaa kiyyaati. Akkasii? Agartee? Yoo siif mana haatiitii taate anaaf mana abbaa kiyyaati Oromiyaani yoo dimokiraasii siin jennu kana fudhattee kan uummata kana gaggeessisu taate Oromiyaa seenuu ni dandeessa kan aanaa seenuu ni dandeessu. Akkam jedha? Amma sababni sila karaa gabaabatti hangawma kana kan sababni itti ol seenuu hin dandeenye kana jechuudha amma sila kana. Akkasii? Aggammi joore. Akkasii? Aggammi joore irratti harkaanfatameef Oromiyaan sararamtee jirti dhiigaan. Dhorkaadha kana booda ol seenu. Saniifuu amma deebuu qaba jechuudha sila. Waan nuti jennu ni fudhatta? Ni fudhadhee. Dimokiraasii sirna ni fudhatta? Ni fudhadhee. Sirna dimokiraasii sirna abbaa gadaa kana ni fudhatta? Ni fudhadhe. Sirna gadaa? Ni fudhadhee. Akkas taanaan si gaafachuu hin danda'a sarara koon qabu. Akkas hin jeeti. Hayyama gaafadheetiin jira. Hayyee. Haaseenuu naan jee jira. Hayyee. Ol seenaa amma. Namoota jajjabootu bakka kana keessa jira. Caffee kana keessa namoota jajjabaa jira. Hayyee. Kophee ta'e ofirraa baasi dura. Akkasii. Hayyama gaafadheetiin jira kophee ta'e ofirraa baasi. Baasuu qaba. Asii ol kopheedhaan dabruun dhorkaadha dhimma itti deemtuu fi waan akka deemtuuf maal kan waan hin beekneef ganaa si qoratan waan ta'eef kophee seenuun dhorkaadha. Amma ni seenaa jechuudha sila. Amma gaasee himamee jira akkota. Hayyee. Akkota. Suuta deemi. Hayyee. Suuta deemi jaboo. Suuta. Laal. Suuta jala laal. Namaa jira waan ta'eef. Akkota. Akkasii. Nanti yo wanjir, lu kan biasa helaman. Hai, ini kabur kan aja mali kabur dari itu bah. Hai, apa tu kat? Woi, apa urban bo mali? Apa tu? Siapa nak kena? Apa tu kau? Saya. Abdi tak? Saya, cintai. Odoni fin namoota gurguddaa irratti hin geessine waan ani sukara dhuun jira beete maaliif dhuftee mee mati dura? Ani gamma ati ma oromummaan kee ergitidha? Dhugaadha moo kami? Ani afaan amara dubbadhus oo ergamtee dhu? laa sanii miti.
Ani immoo beekadhu afaan Oromoo afaan Amaaraa dubbannaan nama biraan hin seeni. Ani immoo Oromoo callaadha. Oromoo ta'ee afaan hedduun afaan Oromooti fi afaan Amaaraa hin haasawa. Sigalee saniifuu amma eeganiif egaa sirna keessan kabajnee ol seennee jirra. Saniifuu egaa haasoo keessan sirraa fudhachuudhaaf amma as dhufeetiin jira. Yaada egaa keessan amma dhaga'uudhaaf qophee jechuudha. Bareedaadha. Waan isin jaan siif galaame hundinuu? Naaf galee. Amma kan isin jeeti iddoo tanaa ol gootawwan gurguddoo meeqaatu jira? Namoota gurguddaa beekamaa jira. Kuni maali? Yoo kiyyaa bilisoomne leencota adda addaa jira. Maal baan taate? Yoo kiyyaa kun bilisoomne jira maali? Kama tamee ol ka'in agarsiisi. Tuno tanaan baana. Ol ka'in agarsiisi mee? Tuno. Maal isin ni beektaa dura? Meenatti makaasuma Hin beektu waan kana ammaati? Ani gaa mee hundaafuu eega sirna keessa dhufneefuu siituu waan kana jedhu barsiisuu qaba. Alaabaa bilisummaa Oromoon beektu? Ta'u manni Oromoo jaalatu guutuun tana? Saniisa. Ahaa. Ati duuba Oromoo taatee kamii Wanti Oromoon bilisoomtee gin kuni maali akkanuma caakaa keessa dhaabbataa akkanatti maal ati wanni akkanatti caakaa hunda kun hundi caakaa hunda amma alaabaa akka asirratti argu kanaaf kan hunda yoo achi arki ilaalee alaabaa kanaa jira maaliif asirra kuni maal jetti? Kuni alaabaan tuni yoo kiyyaa Oromoon bilisoomtee jaan akkasumaami akkan wanni bin maali caakaa bilisoomtee maal jechuun ati silaa? Bilisummaa Oromoon bilisoomte jenna. Ati gin maali kana caakaa? Ati kamii yaadda silaa bilisoomtee jirti Oromoon? Ati dhibbatti jechuu baadhullee cinumaaf cina. Garuu ati amma kana siqime waan ta'eef. Hayyee. Akkas hin jeeti? Alaabaa tana gootonni meeqatu itti wareegame? Ilaa arraan tanaa itti wareegamaa jira. Ilaa arraa, ilaa kalee, ilaa dheengaddaatti wareegamaa jira. Isii tanaaf bilisummaa waan jettooti. Hin qaanfattu xiqqishollee. Bilisummaan bara fagoo jirti. Bilisummaa isin tufitaa? Na dibde. Oggaa jalqii biraa jettanii dhadhaabbatan garaa babaaftanii goona gaabbatan edaa bilisummaa uummataa finneettanii yaaddan. Bilisummaan waa jettan manaama uummata tiimuu jechuudha. Bilisummaan laal dhageeffadhu waan isiimu. Gaafa alaabaan tun gartaa laal. Ani bilisoome kamiin jechuu hin ta'u. Gaafa alaabaan tun handhuura Oromiyaa Finfinnee irratti sa'aatii 24 dhaabbatte. Laal sa'aatii 24 dhaabbatte. An bilisummaa gaafa san bilisoomne jechuutti hin bi'a. Yoo isin tun akkasitti Itoophiyaa guutuu Oromiyaa guutuu irratti birbifamtee hin dhaabbatin an bilisoome jee gonkuma sirraayis fudhachuuf hin taa'u kana ifittiin. Sirraayis fudhachuu hin taa'u abbaa fedheerraa fudhachuu hin taa'u. Dhageessee waan asin jiru. Hayyee. Alaabaan tun obboleessa koo namni manama walitti ni hima. Ni Uummata Oromootti bilisoomne jettee himuun dogongora guddaa. Beekaa irra kunne malee seenaan hiyyeessan qabu koo agartee Alii Birraa jeessan dubbii sanii dubbiin kun. Uummata Oromootti bilisoomne jettee himuun dhugarraa fagoo jira. Haa ta'u mirga tokko hanga dur dhabne argachuun ni jira. Maal inni biyya galuudhanii tattaa'uudha kaa. Dhuganii nyaatanii uufanii ol garaa galanii rafuudha malee waa dubbachuudhaan miti. Biyya tana keessa moo ni jiru. Biyya galuu fi waan tokko tokko hojjenne jechuun kuni dhugarraa fagoo jira. Kanaafuu alaabaan tun bilisoomne jechuu kan hin danda'u yoon sitti hime. Alaabaan tun Oromiyaa guutuu Itoophiyaadhaan kaasee Oromiyaa guutuu fannifamtee tokko barattoonni Oromiyaadhaa ganama hoggaa mana barumsaa dhuufan itti faarfatanii mana barumsa isaanii eegalu. Biiroolee mootummaa waraanota humna waraanaa hoomaa waraanaa jechuudha. Faarfatee seenu. Namni biiroo mootummaa banatu alaabaa tana faarfatee seenu. Yoo kun ka dhufu taate bakka takkatti baddaa fi lagatti kan hin hafne jechuudha. Yoo kana godhamu taate bilisoomne jechuun hin danda'a. Hamma kun hin godhamnetti ani nuti itti maraanne ilaala. Dhageesse alaabaa tana nuti itti maraanne.
agartaa laal Dhuga. alaabaa tana itti maraanne abbaa fedhee bakka kanatti waan dura dhaabbatu dhiisuuf hin ta'in kun beekamaadha itti maraanne goota meeqatti dhabne hayyuu meeqatti dhabne wallaalaa meeqatti dhabne beekaa meeqatti dhabne iyyatti dhabne gurratti dhabne abadan dhiisumaaf hin ta'in Dhuga keetii yaanni reemman. bilisomne jechuun ammoo soba uummata keenyatti himuun ta'uun godha guddaadha gaafa har'a soba uummata keenyatti himne takkaa'uu wayii tolfanne kaa'uu siyaasa tolfanne jenne kuni ummanni sun baruu gabbahee lolu gaafa san isinii tokko sunuun jeeja roorrootti dhuftee firaa dhorkuu hin danda'u ummata dhiibbaa mirga dhiibne jechuudha kanaaf hanga tuni bilbilfamnatti bilisomne jechuun hin danda'amu bilisomne ummataan jechuun ammoo manaama ofitti himuudha ummanni oromoodha hanga hiree murteeffannaa lafa isaarrattii fi hiree murteeffannaa mataa isaa lafa isaarrattii fi qabeenya isaarratti ummata isaarratti ifif muree murteeffatutti qabsoon teenya itti fufti yoo diddaa waan kanaa qabaattu taate mini bilisummaa irraa fagoo jirraa sin jee baran kanaafuu amma bilisomni dhugaa jettu waan dhugaa irraa fagooti ummata oromootti illee bilisomni hin himin haa kaji bilisummaan fagoodha bilisummaan akkatti safaatatti hin dhufne ammaasii safaatatti hin dhufne hanga argame kunuu safaatatti hin dhufne hanga kana jabeeffachuun silaa waan barbaachisaa ture kanaafuu maal isin jaa amma boota dhimma uummata oromoo kan kaafne isin Ati saniifuu ammaan tana bilisomne jirra saniifuu mee kana keessaa gaaraan keessaa caakkaa keessaa maal gootaan hundaafuu baran caakkaa kana onneen taa'uuf caakkaa kana keessa bar rakkoo uummata oromoo naqe alaabaa kana lafa kaa'ii gali jechuun kee kun bilisummaan argiteeti akkas dhageeffadhu waan jaarsi tokko waan jedhe geesse sagaliin haa kaafee diddee diddiimattii je sagaliin haa kaafee diddee diddiimattii boochi malee saree ijaan kuulanii dhageessee dubbisan boochi malee saree ijaan kuulanii agarte kanaaf ani eengadda rakkoon akkanaa dalagamtee beeyti inni maa kun karaa sanii bifa kasaniin qabatee bifa san qabatee deemu kanaaf bilisomne jirra galiin anaaf manaa kam jette jaatii gaarii ni galla yoo ta'e alaabaan adda bilisummaa oromoo kumarree fuyyooti bilbilfamtee oromiyaa fi lafee oromiyaa hundarratti dhaabbachuu itti faarfamuu ittiin boonu uummanni isaa uummanni oromootis kanumaan beeku bara bilisummaa uummanni oromoo wanni beekuu qabu maal seetanii beekta ayyee yoo alaabaan isaatuun finfinnee irratti bilbilfamtee faarfamtee mana barumsaa keessatti barattoonni ittiin dhaadute ittiin faarfate bilisummaa amma kanaafuu kaasiin jee ayyee naafetti walii galuu hin dandeenye gaafii uummanni gaafataa jiru deebisaan jirtu gaafii qeeroon gaafataa jirtu deebisaan jirtu gaafii sabaa gaafachaa jiru deebisaan jirtu waan ta'eef naafetti caakkaan nu galchuu dhiisi nuti bar caakkaan jirru lafa tana keessa jirra biyya tana keessa dhaagamne jira caakkaan nu galchuu dhiisi amma booda dubbii wajjin qabna galaa bakka jettee kanatti waan biraa jira galaa ta'e tanarra immoo waatu duuba jiraati kanaafuu naafetti waliifuu goloo hin dandeenye qaaba irraa akkasii sa'aatii himmaa tanarraa miilee karaa kaayi yeroodhaan akkanaa mate kanatti walii galu bayi lafi beekeessa warra fincaan isaanii lafa gubbanii lafa hundayi bayi lafa dachii rabbi tanaa gubban bayi as keessaa dafii saaqachaa warra dhiiga namaatti